Ashamaa daawwattootaa fi hordoftoota jirraa miidiyaan Itoophiyaa nagaan keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha qophii keenya Seenessa Turiizimii jedhu qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya Seenessa Turiizimii guyyaa darbeetiin sirna gadaa dabalatee Hambaalee Itiyoophiyaan UNESCOtti galmeeffatte keessaa isaan muraasa isin biraan geenye turre. Har'as kanneen biroo kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis hanga xumura qophii keenya nufaana akka turtan affeerraa keenya. Qophicha wajjin kanan turtii taasisuu Ansiyoon Gurmuuti nufaana tura. Bataskaana Laallibalaa dhagaarraa bocaman. Manneen amantaa Laallibalaa dhagaa tokkicharraa kan bocaman yoo ta'u bara 1978 UNESCOtti galmaa'an. Innis naannoo Amaaraa Kaaba Walloo keessatti kan argamu yoo ta'u Finfinnee irraa kiiloomeetira 645 fagaatee argama. Paarkii biyyaalessa Gaarreen Kaabaa. Paarkiin kun bara 1978 sadarkaa UNESCOtti kan galmaa'e yoo ta'u bara 2009 ammoo addunyaa irraa hambaalee balaaf saaxilaman keessatti galmaa'eera. Paarkichi balaa abiddaaf saaxilamuu jiraattonni naannichaa bosona ciroon qonnaaf fayyadamuu fi bineensonni godaanuu irraan kan ka'e yoo furmaata ariifataa hin arganne galmee irraan haqa jechuun UNESCOon akeekkachiisee ture. Bineensonni akka waaliyaa jeedala diimtuu fi bineensonni kanneen biroo paarkicha keessatti argaman lakkoofsi isaanii baraa irra gaheen xiqqaachaa dhufee tures. Paarkichi bara 1960 keessa daangeffamuun kunuunfamaa kan ture yoo ta'u bineensota akka waaliyaa jeedala diimtuu jaldeessaa fi weelliifaa of keessaa qaba. Masaraa Faasilii fi siidaalee Gondar biroo. Masaraa Faasilii fi gamoowwan biroo waliin jiran bara 1979 UNESCOtti galmaa'an. Masaraan kun magaalaa Gondaritti kan argamu yoo ta'u qaroomina durii biyyattiin jiraatte ragaa bahuu jedhamuun beekama. Masaraan Faasil dallaa meetira 900 ta'uu fi balbala 12 marfameera. Barri bulchiinsa mootummicha Faasiladas 1632 keessa Gondar magaalaa bulchiinsa Itoophiyaa turte. Masaraan jaarraa 12ffaa fi 16ffaa keessa ijaarames mootummootaaf masaraa ta'uun tajaajilaa tureera. Siidaa Aksuum. Siidaan Aksuum kan namaan hojjetame yoo ta'u bara 1980 keessa akka hambaatti UNESCOtti galmaa'eera. Siidaan kun naannoo Tigraayitti kan argamu yoo ta'u hojii dhalli namaa hojjete keessaa isa guddaadha. Magaalaa guddoo Itoophiyaa durii fi teessoo mootummaa ta'uun kan beekamtu Aksuum akka qorattoonni jedhanitti teessoo mootummaa jabaa giddugala amantaa fi Afrikaa irrattis mootummaa amantaa hundeessuun beekamti. Sulula Oomaa Garagadii. Bara 1980 kan galmaa'e yoo ta'u naannoo kibbaa keessatti Finfinnee irraa fagaatee kiiloomeetira 1000 irratti argama. Bakki kun argama dhala namaa fi seenaa durii irratti bakka qorannoo guddaadha. Haftee meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamaa ture umrii ganna miiliyoona 2.4 qaban naannoo kanatti argamaniiru. Ayyaana Masqalaa. Itoophiyaan hambaalee sadarkaa UNESCOtti galmeessite cinaatti kabaja ayyaana adda ta'e kan hin sochoone hin qaqqabamne ta'uun ayyaanni Masqalaa galmaa'uun biyyattiif kan jalqabaati. Ayyaanni Masqalaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 hambaa kilaayaa addunyaa ta'ee UNESCOtti galmaa'eera. Fiichee Cambalaalaa. Waggaa haaraa saba Sidaamaa kan ta'e ayyaanni kun sadarkaa UNESCOtti kan galmaa'e bara 2008 ture. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa of keessatti gocha addaa hedduu of keessaa kan qabudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoork qophiin keenya Seenessa Turiizimii har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Isinis jirraa miidiyaa neetwoork filannoo keessan waan gootanii fi qophii keenya wajjin turtii waan taasistaniif galanni keenya guddaadha. Qophicha wajjin kanan turtii taasisaa ture Ansiyoon Gurmuutii horaa bulaa.